Yoya ashama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu maatiin channel Manja Tube. Hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi Rabbii bal'aa fi guddaan isin haa qaqqabu. Obboleeyyan tan fagoo fi tan dhiyoodha. Bakka jirtan hundatti haaluma irra jirtanii fi bakka jirtan hundatti haala keessa jirtan hundaan nageenyi isin biraa qaqqabu kan jaalalaaf kabaja onnee keenyarraa madde isin jechuun barbaada. Kuni channel YouTube Manja Tubeeti. Hayyee har'a wanta kan qabadhee dhufe wanti nan qabadhee dhufe sun gaafilee hedduun keessan karaa keessa deemnee gaafataa turtaniif ibsa gahaa adeemsa isaa wajjin biizines pilaanii tokko qabadhee dhufe. Biizines pilaanii kana immoo guutuu isaa dhugumaan dhugatti baasii hanga isin barbaachisu wajjin bu'aa hangam argachuu akka dandeettan gatii guyyaa har'aatiin isaaf isinii baasen. Gatii guyyaa har'aatiin jechuun wanta sagantaan barraa isinii qopheessuudhaan deemu kana qopheessuu kiyyaan duratti gatii oomishni sun har'a ittiin gurguramaa jiru guyyaa har'aatiin ittiin gurguramaa jiru kallattiidhaan hammam dabalee hir'ate yookaan qannase waan jedhurra bilbilee gaafadhee adda baafadhee achi booda dhufeetiin hisaaba isinii baasee lafa isinii kaahee jechuudha. Hojiin kun kaapitaala birrii muraasan hojjetamu ta'ee ji'a lama keessatti har'a yoo bismillah jettanii waan san guutatanii har'a hojii eegaltan ji'a lamatti waan bu'aa guddaa fiduu danda'udha. Ji'a lama keessatti minimum qarshii baajata waliigalaa birrii 282,82 yoo baastan waan hunda dabalatee qarshii 282,82 baasii yoo baastan ji'a lama keessatti birriin keessan sun qarshii 100,128 qabatee dhufuu kan danda'u yookaan tirfii qarshii 100,128 fidee dhufuu kan danda'u jechuudha. Biizines pilaanii kana isinii fide. Biizines pilaanii kana yoon isinii dhiyeessu kana viidiyoo tana irra deddeebitanii akka laaltan gamanumaa isin affeera. Ana viidiyoo tana irra deddeebiidhaan laaluu isin barbaachisa. Viidiyoo tana immoo gaafa irra deddeebiidhaan laaltan tokko qalama isin barbaachisa. Harka keessan irraa ammaayis waraqaa irratti barreeffattan isin barbaachisa. Waraqaa bareeda isaa qabadhaatii qalama bareedduu isii qabadhaatii waan isin jedhu kana barreessaa. Egaa barreessitan boodatti herreega mataa keessanii waan humni keessan danda'u hojjettanii jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf herreegni har'a isinii baase kun herreega xiqqaadha. Qarshii 200,082 wanti hojjetamu kun waan xiqqaa ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu walakkaa kanaatiin naannoo qarshii 100,000 fi 40,000 hanga qarshii 100,050 illee hojjechuu ni dandeessan. 100,050 invest gootanii yookaan baasii gootanii yookaan wacii gootanii yoo ittiin hojjettan bu'aan isin argachuu dandeettan ji'a lama keessatti I think naannoo qarshii gara 65,000 hanga 70,000 ta'a jechuudha. Kanaaf kana gochuu kan dandeettan immoo isin achuma taa'utu isin irra jiraata. Biyyuma irra jirtan san teettanii otuma achi jirtan birrii hamma kanaa yoo biyya kana keessaa qabaattan abbaa warraa kee yookaan obboleessi kee yookiin obboleettiin kee yookiin jaalalleen kee eenyumtiyyuu namni ati biyya kana keessaa qabdu sun kaati birrii kan kee irratti ergitu sun namni birrii kan kee sochoosu sun isan diskeeshin godhi amansiisi amanaati innis amanee atis amantu malee hojiitti seenuun hin barbaachisu waan ta'eef isa amansiistee wal amansiistanii gara hojiitti yoo seentan si galee ji'a lama keessatti ati yoo xiqqaate mindaan kan kee riyaala 1,500 ta'uu danda'a yookaan riyaala 2,200 ta'uu danda'a. Garuu achi hojjettee birrii sana as ergita. Haa ta'u garuu as taa'ee birrii xiqqoodhaan naannoo 150 yoo ati isa maddabde qarshii 150 sana hojiitti yoo jijjiire inni 60 ni argata. Ji'aan yoo xiqqaate 60 ji'a lama keessatti 60 argata. 60 ji'a lamatti argata jechuun riyaala 2,000 kan baatii lamaa ati kan baatii tokkotti ati argattu sana yookaan sanuu ga'uu dhabuu danda'a. Ati argattee achi as ergituu san inni asitti ofirraa si shafane jechuudha yookaan baasii garaagaraa sirraa dhoorgee jira birriin kan kee achi taa'u sun immoo taqammaacisii ta'ee jira jechuudha. Hayyee biizinesiin kun maal isinitti fakkaata? Miiqa daqiiqaa tokkoof itti yaada. Hammi isin daqiiqaa tokko yaadan immoo dhaabadhee isin eegu. Lakki isinin cinqu gamanumaan biizines pilaaniin har'a isinii qabadhee dhufe kun akkuma isinitti misan qalamaaf waraqaa harkarraa yoo qabaattan wallaahi al'aazim gatii har'a irra jiruun even if namoonni daddaftanii carraa kanatti fayyadamuu barbaadan fulbaan maskaram and jechuun boru
miti boru yookaan ibsame maskaramaan akka Itoophiyaatti jechuun barri haarootti seene. Barri haarootti seene yookaan fulbaana yookaan maskaramiin seene maskarami 14 irraa leenjii kennuu ni eegalla. Namoonni hedduun galmaa jiran yoo galmaa barbaadan immoo lakkoofsa bilbila keenya kan isin dura isinii kennisaniin namoonni isin biyyarraa qabdan akka leenjii fudhatan gochuu ni dandeessan. Leenjiin kun walitti aansee guyyoota 5 kennama. Leenjiin kun kan kennamu mootuyyuu Finfinnee irratti ammaayis Bishooftuu irratti leenjii kana irratti hirmaachuu ni danda'an. Guyyoota 5 hirmaatanii biizines pilaanii kana sammuutti qabatanii birrii hamma sanii 150 yoo qabaatan sanii olis yoo qabaatan amma an gabaabsee isinitti hime malee biizines pilaanii kun yookaan waciin har'aan isinii baase kun minimum naannoo herreega qarshii 700 fi homa gaafatu ture. 700 homa kan invest gootanii ji'a lama booda yoo waan san gara gabaatti baastan miiliyoona tokko homa ta'a naannoo qarshii 380 tirfii hojii irraa argachuu dandeettan yoo birriin keessan agas guddaa ta'e. Yoo birrii san hin qabaatin hoo jedheet herreega agarsiisee hojjedheen. Isinii galee herreega xiqqeessee isinii hojjedhe jechuudha. Herreegni kun yookaan hojiin kun maal inni hojjettan hojii lukkuuti. Hojii lukkuuti. Horsiisa lukkuu. Horsiisni lukkuu bakka 2 yookaan bakka 3tti qoodama. Tokko maashina killee falaffalu yookaan killee keessa cucuti baasu bituudha. Kana jechuun killee bittanii maashina kanaan cucuti oomishtanii cucuti isin gabaaf dhiyeessuudha. Inni biraa immoo cucutii bittanii ji'a 2 nyaachistanii deebitanii fooniif dhiyeessuudha. Lukkuuleen kun gosa qaban. Gosti amma Itoophiyaa keessatti fi akka Afrikaa bahaatitti haalaan filatamaa ta'ee nyaataaf hoteelotaafis ta'ee dhuunfama namoota dhuunfaa akkanaa isin biratti haalaan barbaadamaa jiran. Magaalaa irratti yeroo ayyaanaaf yeroo kamuu barbaadamaa jiran lukkuulee gosa sanyii oovaan jedhamanidha. Oovaan jedhaman. Lukkuuleen kun bittanii ji'a 2 keessattidha kan gabaaf dhiyaatan. Isin galee ji'a 2 keessattidha kan gabaaf dhiyaatan. Isin kabittan gaafa wala lukkuulee cucuutiidha. Akka kana jechuudha. Lukkuun inni sadaffaa kan isin bittan immoo lukkuu lama gosa kana ta'e kan oomisha killeetiif bitaman. Kan killee buusuudhaaf gahanii jechuudha. Bittanii isin biratti ji'a tokko yoo ga'u ji'a tokko boodatti killee oomisha isinii kennuu kan danda'anidha. Har'a garuu ani biizines pilaanii qabadhee dhufe isaan sadiin kan hunda keessaayyuu biizines pilaanii gosa tokkooti. Innis gosa lukkuu fooniiti. Lukkuu foonii. Lukkuu foonii kun cucutiin meeqaan bitama? Caacutiin tokko gatiin isaa meeqa? Caacutiin tokko ji'a tokko keessatti nyaata kiloogiraama meeqa nyaata? Kiloogiraamiin tokko qarshii meeqa nyaanni lukkuu kun? Isin galee kittibaata maal isa barbaachisa? Achii booda hoo ji'a 2 booda hangamitti gurgurama? Kana guutuu saayintifik noteeshiniidhaan herreega har'aatiin herreega guyyaa har'aatiin isiniif dha'ee isiniif qopheesseera. Kanaaf akkuma isinitti misan jalqaba dubbadhisanitti fulbaana 14 yookaan maskaramii 14 irraa immoo leenjiin marsaa 18ffaan namoota dhimma lukkuu irratti leenjii fudhatanii leenjii horsiisuu barbaadaniif kan killees ta'e kan foonis ta'e namoota maashina bitataniitiin cuucii horsiisuu barbaadaniifis ta'e leenjiin qophaa'etu jira Finfinnee fi Bishooftuu irratti namni hirmaatu barbaadoo jiraate gamanumaan lafa jala karaa lakkoofsa WhatsApp duwwaa 9132182 duwwaa 6 duwwaa 9132182 duwwaa 6 irra isinii deebi'a duwwaa 9132182 duwwaa 6 karaa kanaan na haa qunnamu waan jiru hunda findee fi guyyaa barbaadetti leenjii ofii fudhatee achumaan immoo kaapitaala ofii hanga qabu lafuma jalatti hime lukkoota gosa barbaadanii kan nyaataa barbaade kan killee barbaade cuucii horsiisuu barbaade waan kan hundaafuu leenjii fudhatee achumaan immoo waan isa barbaachisu guutuu bitatee gara hojiitti seenuu danda'a jechuudha. Hayyee kan eegi jenneen boodatti ammaas deebina. Akka waliigalaatitti lukkuun foonii kun cuuciin kun yoo bitamu meeqan bitama? Cuuciin takka meeqan bitamti? Tirfii bareeda argachuuf otoo lukkuu meeqa bitanii barbaachisaa? Kan qallabamu hangam yoo jenne walumaa galatti isaan qallabamanii gabaadhaaf kan qophaa'an ji'a 2 qofa. Ji'a 2 qofa. Amma maskaramiin ga'eera fakkeenyaaf yookaan fulbaana ayyaana Enquxaaxaashtii jechuudha akka Itoophiyaatti. Maskaramii fixee gaafa xiqimxitti achi baatummoo ammas ayyaana biraatu jira. Ayyaana saniif namoonni carraa kanatti fayyadaman baxxaa meeqayyaraallu. Hedduu jijjiiramuu ni danda'an. Magaalaa kamittuu eessattuu jijjiiramuu ni danda'an. Kanaaf please carraa kanatti fayyadaman isiniin jedha. Hayyee as deebina. Wanni na qabattan qalamaa fi waraqaa hanga qopheeffataniif kan hunda isinii odeesse. Yoo as deebinu jalqaba irratti lukkuuleen oovaan jedhaman kun kan sanyiin isaanii filatamaa ta'ee fi gaafa cuucii san bitattanii manatti hin galtan booda cuuciin isin bitattan kun kan guyyoota 15 hanga 21ti.
Eega bitattanii irratti hin galattan booda baatii 2 keessatti foon isaanii gabaaf gaha. Lukkuulee sanyii ajaa'ibaati. Lukkuuleen kun immoo foon isaanii gahaa ta'ee gabaaf bahuudhaaf immoo nyaata gahaa isaan barbaachisa. Nyaata gahaa isaaniif barbaachisu kana guutuu wajjin maateriiyaalii mana keessatti barbaachisu guutuu wajjin herreega sii qopheesseera. Qalamaaf dabtara kee qopheeffadhu. Herreegni qopheesse kun immoo lukkuulee 500 ka ta'u qopheessean. Nama lukkuulee 500 bituu danda'u ofiin qopheesse. Okay? Lukkuulee 500. Isin immoo akkaataa humna keessaniitiin lukkuulee 200 250 sanii ol sanii gad akka barbaadanitti gochuu dandeessan. Garuu humna jabaadhaan futtaatee keessaa ba'uudhaaf otoo sanii ol fayyadamtanii hedduu natti tola. Kana jechuun yoo akkana jedhu immoo haamileen keessan na jalaa tuqamutu mala. Maali jennaan namoonni tokko akkuma kana dura dubbanne yoo miiliyoona hin qabaatin walakkaa miiliyoona yoo hin qabaatin maali yoo hin qabaatin Itoophiyaa keessatti abdii hin qabdu isiniin jedhanii haamilee keessan cabsaa waan turaniif isa san cabsaa waan turaniif waan isaan namoonni garaagaraa waa'ee biizinasii otoo hin beekin yookaan saayinsii biizinasii amma Itoophiyaa fi addunyaa irra jirtu kana osoo hin qoratin guyyaarraa guyyaatti osoo hin qoratin manuma ofii oola bunuma dhugaa qixxama nyaataa marquma nyaataa shirumaaf bayyanetii ofii olii gaddeemee xalafataa as ergii qofa isiniin jecha takkatti waan makiinaa bitu birrii makiinaa ittiin bitu qofa namoota eeganiif haamilee isaanii san achumatti kenneet birrii xiqqaadhaan illee hojjetanii jijjiiramuu akka dandeettan isin amansiisuudhaaf jechuudha. Kanaaf birrii xiqqaa 282 irraa haga sanii oliitii fi birrii 150 irraa kaatanii itti fufuu dandeettan jechuudha. Naa qabattan. Hayyee lukkuun gosa sanyii oofan jedhaman kun yookaan oofaan jedhaman kun kan nyaataaf haalan ta'an kunniin yookaan yeroo gabaabaatti foon isaanii gabaadhaaf inni ta'a jedhamee eegamu kun cuucutiin tokkotti gatiin ishii qarshii 170. Gatiin lukkuu takka qarshii 170 bitan amma sa'a kanatti. Hayyee cuucutiin takkattiin ji'a 2 keessatti nyaata kiiloogiraama 7 fayyadamti. Nyaata kiiloogiraama 7 fayyadamti. Kiiloogiraamiin tokko yookaan nyaanni kiiloon takka immoo qarshii 53 gabaa har'aatiin. Naa qabadhaa. Hayyee as keessatti wanni isin naa qabattan herreega isiniif baasee jira. Herreega isiniif baasee jira. Fakkeenyaaf nama lukkuu 500 bituu barbaaduuf herreega isinii baasee herreegni hojjedhee dhufe nama lukkuu 500 barbaaduuf. Namni lukkuu 500 barbaadu bitachuu barbaadu baay'isuu qarshii 170tiin. Herreen isaa qarshii 85,000 ta'a. Lukkuulee 500 qarshii 85,000 qofaan bitta. Naa qabadhu obboleessa kee, naa qabadhu obboleettii tiyya gaarii. Hayyee itti dabalta. Lukkuun tokko ji'a 2 kan isa barbaachisu nyaata kiiloogiraama 7 yoo ta'e lukkuun 500 meeqa fixa? Sigalee lukkuun 500 meeqa fixa? As dhufta lukkuulee 500 baay'isuu kiiloogiraama 7tiin. Kiiloogiraama 3,500. Sigalee kiiloogiraama 3,500. Hiruu 100 gootaa jechuu kana. Kana jechuun kumtaala 35 isaan barbaachisaa jechuu lukkuulee kana. Ni galee kumtaala 35 isaan barbaachisa. Kumtaala 35 isaan barbaachisa. Kumtaalli tokkochi immoo gabaa irratti saa kanatti birrii 5,000 kan ittiin gurguramaa jiru. Birrii 5,000. Yoo chirchaaroodhaan bittu birrii 53 naannoo 5,300 dhufa. Yoo kumtaalaan bittu immoo tuyyuu birrii 5,000 dhufa. Kanaafuu kumtaala 35 kana baay'isuu birrii 5,000tiin baay'ista. Qarshii 1,100 fi 75,000 ta'a. Nyaanni ji'a 2 lukkuulee kanaaf ga'u. Kumtaalli 35 qarshii 1,100 fi 75,000 ta'a. Eda'uu kan lukkuuleedhaan bittan qarshii 85,000. Meeqa dhufe? Qarshii 200 fi 60 dhufee jira jechuudha. Hayyee. Kittibaata isaanii dawaa isaaniif kennamutu jira birrii 2,000 qofa gaafata. Meeqa dhufe? Qarshii 200 fi 62 dhufeera. Hayyee. Baasiiwwan xixiqqaa. Baasii xixiqqaa jechuun pilaastikoota isin nyaata irratti nyaattuu fi bishaan itti dhuguu tokkotu jira. Isa kanaaf ammaayis tiraanspoortii magaalaa sana irraa kaatanii haga bakka jirtaniitti fi waan tokko bakka siree algaa bultan waan kana guutuu herreega qarshii 20,000 irratti edaa baasii waliigalaa qarshii 200,000 85,000 qofa si gaafata. Waan isin nyaata irratti nyaattu irratti dhugdu nyaata isaanii kan ji'a 2 lukkuulee 500f kan ta'u ammaayis tiraanspoortii dhaqaa galaa kan nyaataa dhugiitii nama waan san isinii fiduu dabalatee qarshii 285,000 kun lukkuulee 500f. Ati lukkuulee 250 yoo barbaadde immoo birrii kana bakka lamatti addaan qoodda. Haaluma salphaatti jechuudha. Sii galee akka kana ta'a. Kanaaf qarshii 285,000 ulaagaa kana guuttatteerta. Garuu waan tokko qofatu jira. Waan isin daangessuu danda'u. Lukkuulee kanaaf mana barbaachisa.
Lukkuulee kanaaf manni barbaachisu bal'ina isaa meetira 5 osoo gootanii dheerina isaa immoo akkanatti meetira 10 yookaan hanga meetira 6 illee goota rakkoon qabu naannoo kaaree 30 hanga 40 ta'u irratti jechuudha. Gubbaa isaa qorqoorroo ni goota jala isaa immoo saaxaraadhaan shaffanuu dandeetta. Saaxaraan shaffantee sharaa garaagaraa itti uffifta. Egalee gubbarraan qilleensi minamina akka seenuun goota. Garuu lukkuuleen kun jiidha hin barbaachisu. Gibbii san keessa yookaan bakki isaan mana isaan keessa galan san keessatti jiidha isaan hin barbaachisu. Jiidhina waan jedhaman kan isaaniif faalladha. Isaan hin barbaachisu. Kanaaf gibbii san keessatti cidii garaagaraa nasannastaaf cidii goggogaa. Keemikaala bitattee dhufta sii kennamaa keemikaalli yoo isaaniif nyaata kennuuf hosseentu miila kan keetiin wala keemikaala san keessa caammadhaan jechuun keemikaala san keessa ijjattee hosseenta. Shuuf sigalee akka kana gootaa jechuudha. Kanaaf mana san jalqaba qopheeffatee namni mana kana qopheeffatee birrii hanga kanaa qabu lukkuulee hamma kanaa yoo galfate as deebina amma. Lukkuuleen kun amma gabaa irratti yoo ilaaltan Finfinnee irratti hoteelonni baay'inaan kan fudhatan kiilogiraamani. Ulfaatina isaatiin jechuudha. Kana jechuun lukkuu yartuun takka hanga kiiloo tokko ulfaatu takka naannoo birrii 400-500. Ammallee gabaa keenya irratti abashama kanallee yoo fudhatan 400 lukkuu yartuu bitta. Santoo baannaan lukkuun gurguddaan qarshii meeqa taasaa kanatti hanga qarshii 1,000ti. Sigalee kanaaf akka seera saayinsii lukkuuleetitti yookaan horsiisa lukkuutitti immoo kan jedhamu lukkuuleen kun ji'a 2 keessatti kiiloogiraama 2.5 yookaan kiiloo 2 walakkaa hanga kiiloo 3 ulfaatan jedha lukkuuleen foonii kun. Sigalee hamman ulfaatan nyaati isaanii san seeraan isaanii kennita waan ta'eef. Sigalee hamman ulfaatan. Kanaaf lukkuun kiiloogiraama tokko yookaan lukkuun xiqqaan takka birrii 400 fa'a 420 fa'a abbaan kiiloogiraama tokko. Kiiloogiraama 2.5 kana garuu ati hisaaba 400 yoo baay'ifte yookaan hisaaba 400 yoo baay'ifte birrii 820 ta'a. Lukkuun tokko baatii lama booda naannoo birrii 820 hanga 850 ta'a. Ati kana guutuu itti dhiistee 820 qabatta. Sigalee 820 qabatta. Baasina ati itti baafte kan waliigala qarshii 282. Amma immoo lukkuun tokkochi gaaf kan ati birrii 170 bitte sun baatii lamaaf nyaata kana guutuu itti fixxee gartee kittibaata isaan barbaachisu guutuu ulaagaa isaa kana guuttee fi sigalee jalatti galtee nyaata isaanii sagantaadhaan kennitaaf cal'isamee ittiin kennamu ganamaa fi galgala yookaan immoo ganamaa fi guyyaadha. Sa'aatii 24 kennamuuf akkaataa kanaan isaan soortee bishaan qulqulluu isaaniif kennitee itti ifaajje kuni baatii lama booda tokkoon isaanii qarshii 850 hanga 900 baasu. Average jiddu galeessaa garuu average jiddu galeessaa kaarra gabaan Itoophiyaa irra jirtuun qarshii 800 yookaan 820 dha yaana merree kan isin baase. 820 yoo baaftan lukkuuleen 500 kun qarshii 400 fi 1010 ta'a. Kan itti gurguraman akka walii galaatiitti. Tokkoffaa ayyaana irratti isinii dhiyaata. I think maal jedhama masqala moo maal xiqimti kana booda fulbaana kana booda illee ayyaana wayitu jira miti. Sigalee achirratti dhiyaata. Kanaaf average jiddu galeessaa birrii 820 lukkuu gurgurdaa kana gabaa baastee gurgurte qarshii meeqa ta'a? Qarshii 400 fi 1010 ta'a. Ji'a 2 keessatti kaati gurgurtuu lukkuuleen kun 400 fi 1010. Nama lukkuulee kana mootu ganamaa fi galgala illee bishaanii fi nyaata isaanii kennuuf kana mindaayyuu qacareeti. Minimum 3,300 qacarii yookaan 4,000 illee kafaliif. Sigalee bu'aan ati isaa kanatti lukkuulee kana gaafa gurgurteetiin hin jettu hin bittinneessita. Naggaadee waamta. Naggaadee Finfinnee irraa ta'ee aanaa fi bakki isin jirtan guutuutti naggaadee yeroo ayyaana akka fedhetti seenami. Naggaadee lukkuulee fiddee tokkochi lukkuu 50 sirraa bituu danda'a. Guutuu isaan tokko sirraa bituu danda'a. Tokko lukkuu 20 bituu danda'a. Naggaadee galchitee guyyaa tokkotti ofirraa fixuu hin dandeetta lukkuulee kan kee. Kaan mana irrattuu kaafi mana irratti sirraa hin bitama waan ta'eef. Kanaaf lukkuulee kana qarshii 400 fi 1010 gurgurta. Herreega har'aatiin isinii baasiyan. Haala ayyaana waliin qabatiniin. Naa qabadhaa. Kiloogiraama isaanii wajjin kiloogiraamaan gurguramu lukkuun foonii kun ulfaatinaan gurguramu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf qarshii 400 fi 1010 itti gurgurtan baasanii isin itti baasan qarshii 282. Tirfiin keessan amantanis amanuu baattanii ji'a 2 keessatti birriin teessan sun qarshii 100 fi 28 fiddeerti. 100 fi 28 fiddee jirti. Kana keessa hojjetaa nyaata kan isaan nyaachisu 4,400 iyyuu otoo maddabdee fi ji'aan. Lukkuulee kanaaf waan biraan godhu nyaata kennaa fi kosii isaanii jalaa hin haaraa nyaata kennaa fi dhumataadha bishaan hin kennaa fi bishaan kan itti obaasan waasu jira kan nyaata irratti qiccuuf illee meeshaan adda jira gaaf duraa herreega keessa oolchine irra waan ta'eef. 8,000 hojjetaa kanaaf yoo kaffalte qarshii 100 fi 20 tarraftee hirtaati ji'a 2 keessatti. Sinigalee hamma kana bu'aa qaba jechuudha. Kanaaf namoonni oomisha kanarratti hirmaachuu barbaadan haaluma salphaatti kontaaktii nu godhaadhaa. Lukkuulee gosa kanaa bakka barbaadanitti gatii lukkuu kanaa beekamaadha. Transporteeshinii
waan garaagaraa dabalatee herreega keenya irratti edaanee gatii tiraanspoortii fi gatii ijoollee sararataa waan tokko dabalatee bakka barbaadanitti isinii geessuu hin danda'ama. Mikniyaatum anaa miti kan baatee isinii geessu. Ani maallaqni keessan bira geennan bilbilaan ajajuudha. Bilbilaan namoota isinii lukkuu sana isinii qabanii dhufanii fi isin wal qunnamsiisuudha. Lukkuuleen sun isin bira ga'uudha. Garuu isin bira ga'uun duratti yookaan namoota isin jettan san biraan ga'uun duratti leenjii kana bilbilaanis ta'ee daayirekti qaamanis yoo dhufan akkamitti akka nyaachifamuu qaban akkam akka godhamuu qaban hirmaatee wanti xumuratee namni sun hojiitti yoo seene haaluma salphatti ji'a lama keessatti qarshii 120 jechuun ji'a lama keessatti herreega hojjedha. 120 ji'a lama keessatti kana jechuun ji'a tokkotti riyaala 2000 hojjetaa jira jechuudha. Birriin keessan sun as ta'ee ji'aan riyaala 2000 ji'aan riyaala 2000 fidaa jira jechuudha. Okay? Kana biizines pilaanii qoratama har'aatiin bilbilee har'a lukkuuleen cuuciin gosti akkanaa meeqaan jirti? Nyaanni lukkuulee hoo? Maatii keessa warra lukkuu horsiisan ijoolleen hedduun ni beektani namoota lukkuulee horsiisaa jiran hiriyoota keessan kan waldaan gurmaanii horsiisan ammoo tana bilbilaa gaafadha. Gosti lukkuulee akkanaa har'a cuuciin osoo fudhadha jedhee bishooftuu irratti meeqaan jira? Nyaanni isaanii hoo mannoon isaanii birrii meeqa? Kuntaalli birrii meeqa? Kiiloodhaan birrii meeqa? Adda baafachuu hin dandeessan. Abbaa barbaadan bilbiltanii gabaa har'aatiin isinii murteessan. Gabaa har'aatiin isinii hojjedhe. Kanaaf garuu fulbaana 14 ayyaana iftaan seenu kana yookaan bara haaraa Itoophiyaa iftaan eegalu kana irraa kaasee gaafa 14 irratti leenjiin naannolee garaagaraati irraa ijoolleen waan kana irratti hirmaatu barbaadan dhuunfaadhaanis waldaanis wal dhufanii jiranii kan galmaa jiranii kanaaf namni isin waan kana keessatti hirmaatee leenjii kana fudhatee achi booda mootuyyuu hojii kanatti akka seenu barbaada yoo jiraate wal qunnamsiisaa kontaaktii nu haa godhu isiniin jedha. Kanaaf gaafii kana irratti qabdan koomentii jalatti nu kaa'a. Lukkuulee killeedhaaf ta'anillee qarshii meeqan akka bittan ji'a tokko boodatti akka killee buusuudhaaf qophii ta'an jechuudha. Akkamitti akka bitaman akkamitti akka isinii dhiyaatan manni lukkuu yoo barbaadan fakkeenyaaf mana lukkuu namoonni hojjetan I think naannoo gara kibbaa kana keessa ijoolleen naannoo hawaasaa irra jirtanii Shashamanii kana irratti illee ni jira manni lukkuu babbareeda kan dalagamutu jira. Asii lukkuuleen nyaata irratti nyaatanii kuusii yookaan wanni isaanii gartee udaan isaanii gingilchaadha kanaan buusa. Bakka yoo nyaatanii geessan yoo killee isaan buusan killeen isaanii sun immoo karaa biraatiin konkolaatee bu'u osoo hin cabin killeen isaanii akka keessa bootti manni dalagamullee jira. Mana akka isaaniillee namoonni barbaadan haaluma salphaan qunnamaadha. Finfinnee namoonni jirtan akka gaariitti beeytanii Adaamaa kanneen jirtan akka gaariitti beeytanii Bishooftuu kanneen jirtan akka gaariitti beeytanii manni lukkuulee ordaa ta'ee isin hojjetamuu hin danda'a. Nuqunnamaa akka gaariitti isin keessummeessuu dandeenya. Mana akka itti hojjetamuu miti yoo jettan gibbii faamilii keessanii keessatti luukii 40 waan xiqqoodha. Luukii 40 jechuun gubbaa isii qorqorroon ijaartanii jala isaa immoo saaxaraa fi sharaadhaan gootanii akka roobni seenuu hin dandeenyetti bareechitanii yoo jettan lukkuulee kanaaf baxaam itti wasaanyidha. Isin fayyada oomisha gahaa irraa argattanii yeroo gabaabaatti jijjiiramuu dandeessan isiniin jedha. Gamanumaan immoo namoonni dhimma killee maashina killee san keessa cuucii baasu yookaan maashina masfalfaayaa jechuudha kafa laffalsiisu namoonni barbaadan yeroo tokkochaan ka killee 30 fudhatu jira, ka killee 60 fudhatu jira, ka killee 120 fudhatu jira. Cuucuutii 120 yeroo tokkochatti ka baasu jechuudha. Kanaaf maashinoonni akka isunillee harka keenyarra har'uma tana yoo barbaadan harka keenyarra ni jira. Naqunnamuu ni dandeessanii. Ani ofii keessanitti hin gurguran. Tokko namoota maashina san dhiyeessanii wajjin kontaaktii waan qabuuf jecha isaanirraa koomishinii herreegadha. Kanuma waan haaraa waan biraan jiru. Waan akkanaallee hin beekaa isiniin jedhu kana guutuu nama waan kana guutuu hojjetu ta'eetii miti. Dhaabbilee waan kana hojjetanii wajjin waan hojjedhuuf isaaniif namoota waan dhiyeessuuf isaanirraa koomishinii argadha. Maatiin keessan yookaan namoonni keessan yoo isinii deemanii fiduu hin dandeenye immoo an ofii kiyyaa dhaqee isinii feesisiisee bakka isin jettanii isinii galche isinirratti illee koomishinii kiyya herreegadha. Dhugaan lafa jirtu sanuma kijibuun hin barbaachisu. Isinii galee akka kanaadha inshaallah maashinoota gosa barbaadan kamiifuu maashina daabboo maashina dhimma lukkuutii wal qabatu maashinoota gosa kamiiyyuu haa ta'u faabrikeetii ta'u waa oomishan kamiifuu kontaaktii nu godha. Maashinni akkanaa yoo jettu dhagaye maashinni akkanaa maal hojjeta yoo jedhullee gaafii karaa keessaatiin koottan gaafadha. Ibsa gahaa isinii kennuu danda'a. Kanuma isiniin jedha biizines pilaanii qo'atamaadha har'a tana. Chaanaaliiwwan garaagaraa irra seenati dhimma horsiisa lukkuutii wal qabatu afaan Ingiliffaatiin afaan Amaariffaatiin chaanaalii yuutuubii garaagaraa irra seena Itoophiyaa irratti har'a namni biizinesii lukkuu eegaluu barbaadu qarshii kanaatiin hangam hojjeta lukkuun tokko meeqaan bitama gosa nyaataa kam isaan barbaachisa gosa nyaataa kun meeqaan bitama seentanii ordaa godhuu hin dandeettanii laaluu hin dandeettanii adda baafachuu hin dandeettanii isin kijibuu hin danda'u miknyaatuun ansi kijibee har'a otoo sababa keetiin birrii 5,000 ka argadhu taate boruun hin salphadha. Viidiyoo tiyya tana iskiriin riikardi gootee gadi hin baatee ittiin salphifta. Waan hamaa tokkollee dalaguuf yeroo hin qabu. Tanumaan qabuyyuu nyaadhee hin finne waan ta'eef. Akkasuma inshaallah
chaanaalii YouTube kiyyaa linkii chaanaalii YouTube kiyyaa immoo as jalatti isinii kenna. Achillee seenaa nu jajjabeessaa subscribe nu godha like share nu godha irra caalatti immoo akka gartee viidiyoon kun daddafee namoota baay'ee bira nu ga'u hundi keessanii dhuftan baay'eetti gammadaa jira like illee nu comments nu godha jirtanii mee harkuma comment gootan illee cal'isa like yoo guu isin like gootan namoota baay'ee bira daddafee waan ga'uuf jechuudha. Waan akkanaati isinin jaalladha isinin kabajaa ulfaadha galatoomaa nagaan naaf bulaa.